السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتني فيا كيساني هندوتون كي هندو بقى نجرتني بكم نجرتني نجيني ربي سنرتي أبو جتة هرا فيديو حالة كوسيني كبديل فيجرا إني سمالني فاستا فرنو كم تكوجن سيني كبديل فيجرا وانتون أسي أجرتن كونين مش علينا برباش سجود شودا هم دساني جل كبرتي إن برباش سو فاستا رجع شودا فاستا دا في مو بشان الركاي جرا كم أجرتن سان بشانيتشا سو دت قولي دم في سنجرا itti aansee kun asitti shunkurtiidha, asitti immoo qullubbiidha, isin mul'atedha, asitti maatima, asitti immoo kun killeedha, asitti immoo daakuu daabboo daakuu kamiifuu kan ta'u ol farfarsii jechuudha. Asitti immoo kun makallashaadha, kun sooqidha, kun immoo kororimaadha, asitti barbarreedha, asitti qunda barbarree, kun ooyila, zayita waaw foon akka ajaa'ibaatti ga'ee jira. Maara qallee baay'een qabu wanti hunduu isaa bareeda ta'ee jira. Teestii isaa immoo qammasee wanti hunduu ga'ee jira. Cheek godheera. Amma maal goona? Ibidda irraa dhaamsinee killee keenya dhoofnaa jechuudha. Okay, amma maal goona? Killeen as jira, qunda barbarreen jira, daakuun hin jira, ashaboon hin jira. Maal goona? Kanneen hundaa itti galchine yeroo tokko dhoofnaa jechuudha. Okay, kana waliin dhahee geessee jira. Akkuma agartan as biratti paastaan sirrii qooduu qaba. Maaliif killee waan qabuuf paastaan ho'aa ta'e killeen isin jala bilchaatuu danda'a. Okay, eega paasticha itti naqee maal goona? Sirriitti akka wal fudhatu jara isaa garagalchina. Okay, amma maxbashaa irra godhee jira. Maal goona? Ooyila xiqquma isii maxbashaan mee biyoo qabate jedhee shakkeeti irra dibna. Okay, kun paasticha duratti wanti hojii waliin dhahisan itti goona jechuudha nanna. Amma paasticha eega akkana akka qixxaatitti eelee maxbashaa irra waliin geenne booddee maal goona? Foonicha dura daakesan irra nanna. Garummoo maandajaa irratti illee hojjechuu yoo barbaaddan eelee bunaa asirra guutanii kasala gubbaan itti godhuu hin dandeettu. San booddee amma kana finnee asitti kun baala sigaa maxbashaa san keessaa baasuu qabna. Fi qarafaallee keessaa baasna. Achi booda finneet.
Oke, ammallee kono gubbaarra isuma akkuma dura jalaan goone isaa. Ayyee egaa akkana waliin geenne booddee maal goonaa qadaada finnee itti qadaannee ibidda baay'ee jalaan guddisnu paastaa jala waan gubachuu danda'u. Oke, kun akkuma agartan kana amma daardaarii isaatiin halluun isaa jijjiiramaa jira. Yoo isin mul'ata laatee fakkaariin isaa maal goonaa ibidda baay'ee jala hir'isna isiniin jedheera. Saanii akkanaa qopheessine finneetuma itti qaqqadaanna jechuudha. Kun akkuma agartan kana san booddee saanii sirrii qabnee finnee kun akkuma agarru kanatti garagalchitan jechuudha. Akkuma nama saanii qabee garagalchetti. San booddee akkana gootanii qadaada deebistaniituma itti qadaaddu. Ibidda jala hir'istanii boodallee deebitanii akkasuma garagalchitu waan ta'eef. Oke, kun akkuma argitanii gahee muree jira. Isuma afoo muree jira. Mee amma as baasnee teestii isaa laallee bismillah. Kun akkuma agartan kana akkana murtanii dhuunfaa keessanii hanga baay'ee namaatii keessaniitiin qopheessitu jechuudha. San booddee mee teestii isaa bismillah. Waaw! Paastaa ajaa'ibaa, nyaata ajaa'ibaa, paastaa foonodha maqaan isaa. Kunoo akkuma agartan kana haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Mana keessanii hojjetadha. Nyaata baay'ee mi'aawaa, baay'ee nama hawwatudha. Isin immoo YouTube tana like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa yaada keessanillee barreessaa. Hamilee nutti horaa jenna. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.